Welcome to Grade 9 Biology, Unit 5, Part 7. Barnoota Biology kutaa saglaffaa kana kutaa boqonnaa shanaffaa paartii torbaffaa ilaalla. So asirraa jalqabnaa obesity can be controlled by kayyoo kana jettee maloota obesity yookaan immoo gabbina hin barbaachifne kana ittiin itti nu ilaalla jechuudha. Okay. Before we proceed to our today's lesson, don't forget to like and share this video. Okay, we continue our today's lesson from obesity. So let us see one by one. Tokko tokko laala lume. Obesity kan ifraa ittisuudhaaf yookaan immoo control godhuudhaaf maal fa'aa nu barbaachisa? Eating less high energy. Maal fa'aa nyaachuu? Nyaata anisaa gahaa yookaan anisaa humnaa ol hin qabne nyaachuu. Lower energy intake. Nyaata energy gadi aanaa qabu nyaachuu. Akkasumas taking more exercise. Increase energy output. Inni itti aanu maali? Taking more exercise. Sochii qaamaa baay'inaan taasisuu jechuudha. Yeroo sochii qaamaa baay'inaan taasiftu enerjiin qaama keessaa bahu ni dabala jechuudha. Increase energy output kan jennu kana isa kana jechuudha. Okay? And also what? Eating balanced diet with a lower intake of energy. Nyaata madaalame kan anisaa gadi aanaa of keessaa qabu nyaachuu. Nyaata madaalame kan anisaa gadi aanaa of keessaa qabu nyaachuudhaan obesity kana furdina akka malee furdina dhibdee garaagaraa kan ka'u kana ittisuu ni dandeenya jechuudha. Okay? Okay, when we come to other subtopic 5.7 substance abuse. Wantoota araada garaagaraa nu qabsiisan jechuudha. Substance abuse yeroo jennu. Okay, let us continue starting from drugs. Drugs dawachuu. A drug is any substance taken into the body that change and affect chemical reaction in the body. Qoricha jechuun wantoota garaagaraa kan qaama namaa keessatti seenu ta'ee kan ifa seenee booda chemical reactionii qaama keenya keessaa jijjiiruu akkasumas guutumaa guututti akka inni gufatu taasisuu yookaan immoo akka inni sochii duraan jirurraa affect yookaan jijjiiramu taasisuu meeshaan taasisu yookaan substaansii wanti taasisu qorichi jedhama jechuudha. Okay? Qoricha jechuun dawaa jechuun keemikaalas haa ta'u yookaan substaansii jechuudha wantoota garaagaraa kan qaama namaa keessa seenee keemikaal reakshinii waliinyaansa keemikaala qaama keenya keessaa jijjiiruu danda'u jechuudha. Sanii maal jennaan qoricha jennaan qoricha yookaan immoo drug jennaan jechuudha. It can be legally to reduce the symptoms such as headache or to treat different types of the infection. These types of drugs is known as medicinal drugs. Maal jechuun basirratti drugsiin kun karaa seerawaadhaan karaa legaalitiin kan fudhatamu kanneen akka mataa dhukkubbii fi dhukkuba garaagaraa ittiin tiriit godhuu yookaan immoo ittiin fayyisuu jechuudha. Dhukkuba garaagaraa irraa itti fayyuu fi akkasumas mallattoo dhukkuba mataa dhukkubbii fa'aa kanneen kana gadi buusuu jechuudha. Fudhatanii akkasumas qorichoota dhukkuba garaagaraa wal'aanuuf oolan. Qorichoonni kanaa kun maal jedhama? Medicinal drugs. Qoricha daawummaaf yookaan immoo dhibdee garaagaraa fayyisuuf oolu jedhamee beekama jechuudha. So
There are also other drugs. Akkasumas qorichoota biraatu jira. Which could also be one taken illegally. In order to provide stimulation or induce sleep or create hallucinations. Recreational drugs. Qorichoonni biraan jiru kanneen karaa seera alaatiin fudhatan si'aayina qaamaa argachuudhaaf akkasumas induce sleep yookaan immoo hirriiba akka nu hin qabneef kan fudhannu akkasumas create hallucination waan maajik ta'e tokko akka uumamuuf yookaan immoo waan nama bira hin jirre wanni garaagaraa akka maajikitti kan itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf create hallucination yeroo jennu namni qoricha isaan fudhate waan namni hin agarre argaa, waan namni hin dhageenye dhagaa jechuudha. Waan akkasii jechuudha. Adeemsi qoricha kanaaf maal jennaan recreational drugs inni yaamnaa jechuudha. So can drugs be found in our food? Nyaata kan keessa drugsii jiraachuu ni danda'a? Kan jedhu drugs are present in many food products such as tea, coffee, energy drinks and alcoholic drinks. Qorichoonni nyaata hedduu keessatti piroodaaktiiwwan nyaata garaagaraa keessatti argamuu danda'a. Kanneen akka tiidhaa, shaayiidhaa, kan akka koffii keessatti, kan akka energy diriinkii nyaata sokkora keessaa qabu. Akkasumas nyaata dhugaatii alkoolii kana keessatti illee qorichi ni argama jechuudha. So they have many useful medicinal properties. Their stimulants property can produce caffeine, a nasty condition that can readily addict. Qorichoota kana keessa property yookaan amaloota stimulant property yookaan immoo si'eessituu kan qaama kana dammeessu kan qaama kana nu mirqaansu jechuudha. Stimulant property jechuun kan produce caffeine. Keemikaala caffeine jedhamu kan buna keessaa jechuudha. Kan oomishu jechuudha. Caffeine jechuun immoo a nasty condition that can readily addict. Salphatti keemikaala caffeine kana qaama keenya wal baruu danda'a jechuudha. Addict haraara nu qabu jechuudha. Keemikaala caffeine kana yeroo fudhataa deemnu qaama keenya wal baree addict taana yookaan immoo haraaraan caffeine kun nu qabee buna haraarraa jechuudha. Haraara bunaa siniin qabamnee san booda immoo buna si yoo dhugne malee qaamni keenya mirqaanu buna si yoo dhugne malee nutti hin tolu jechuudha. Kun addict yookaan immoo amala saniin qabamuu yookaan immoo keemikaala saniin qabamuu jedhama jechuudha. What is substance abuse? Substance abuse jechuun maali? Substance abuse is using legal or illegal drugs in the wrong way or in the excess amount. Substance abuse jechuun seeraanis ta'ee seeraan ala qorichi tokko karaa sirrii hin taaneen yookaan immoo hamma barbaachisu ol fayyadamuu jechuudha. Hamma silaa inni fayyadamuu qabu ol fayyadamuu jechuudha. Substance abuse yeroo jennu jechuudha. Karaa seeratiinis ta'e yookaan karaa seeraan alaatiinis ta'uu danda'a. Karaa hin taaneen akka silaa itti fayyadamuu hin qabne fayyadamuu yookaan immoo humnaa ol hamma silaa qorichi sun fudhatamuu qabu ol fudhachuu jechuudha. Substance abuse jechuudha. Some of the drugs are medicinal drugs taken legally to reduce symptoms and the pain of disease. Qorichoonni tokko tokko kan akka medicinal drugsidha kun kan qorichoota dawaadhaa kun jechuudha. Qorichoota dawaadhaa kan mana hakiimaatiin kennamu kun taken legally karaa seerawaadhaan fudhatama. Mallattoowwanii fi akkasumas dhukkuboota garaagaraa nurraa balleessuudhaaf oola jechuudha. Karaa seerawaadhaan kunuun hamma dhugamuu jira jechuudha.
doozii akka dhugamutu jira. Ogeessotaan si kennamaa san booda doozii san fayyadamtee qoricha san fayyadamtee dhukkuba garaagaraa san ofirraa balleessuun kan danda'amu ta'uu isaati jechuudha. Kun qoricha karaa seeraatiin si kennuu kennamu jechuudha. Okay? These look barreeffadhume these drugs designed to suppress pain, treat or cure disease. Qorichoonni kun kan kennamuuf maaliif suppress pain dhukkubbiin akka namatti hin dhagahne taasisuu, dhukkubbii sirraa balleessuu jechuudha. Treat wallaanuudhaaf akkasumas guutumaa guututti ofirraa dhabamsiisuudha jechuudha. Guutumaa guututti irraa fayyuu dhukkuba irraa fayyuudhaaf yookaan dhukkuba san gadi qabuudhaaf treat yeroo jedhu dhukkuba san dhadhamaaf ta'e dhukkuba sun akka inni wal horuu taasisuu jechuudha. Cure jechuun immoo guutumaa guututti dhukkuba san irraa fayyuudhaaf kan fudhatamu ta'uu isaati jechuudha. So look, in addition to medicinal substance, other legal substances are present in many products such as tea, coffee, energy drinks or caffeine, tobacco, nicotine, alcoholic drinks, alcohol. Qorichoota medikaalii kan ta'e yookaan immoo karaa fayyummaatiin kennamu karaa seeraatiin kennamu kanaan alatti illee qorichoonni ni jiran karaa seeraatiin kan piroodaktiiwwan garaagaraa yookaan immoo oomisha garaagaraa keessatti tolfamu kanneen akka koffii, kanneen akka shaayiidhaa, tii, kanneen akka koffii yookaan immoo bunaa akkasuma enerjii diriinkii yookaan kaafeenii keessatti tobaakkoo sigaaraa jechuudha. Sigaaraa keessatti nikootiniin keemikaalli jiru kun araada naqasuudhaan beekama jechuudha. Alkoolii diriinkii dhugaatii alkoolii keessatti alkooliin araada naqasuudhaan kan beekamu ta'uu isaati jechuudha. Okay? Kan hunda keessatti piroodaktii kana keessatti piroodaktiiwwan kan armaan gadi dubbanaa kana keessatti haala kanaan jiraachuu isaati jechuudha. Okay? Although these substances are legal, they can cause serious effects when taken excessively or over long period of time. Qorichoonni kun leegaal ta'anii yookaan karaa seeraatiin itti fayyadamuun isaa karaa seeraatiin ta'ullee dhoowwaa miti jechuudha. Shaayii dhuguun, buna dhuguun, alkoolii dhuguun akkasumas sigaaraa dhuguun dhoowwaa miti jechuudha. Leegaalidha. Hayyamaadha jechuudha. Leegaalii yeroo jennu. Ta'ullee rakkoo fayyummaa hedduu nurraan gaha. Yoo maal ta'e taken excessively haga fayyadamuu qabamuu ol haga dhugamuu qabu ol yoo dhugne rakkoo fayyummaa nurraan gahuu isaati jechuudha. Keessattuu yeroo hedduudhaaf yeroo dheertuudhaaf irra deddeebinee qorichoota kana humnaa ol akka ta'etti yoo fayyadamaa jiraanne araada saniin qabamne araada qoricha saniitiin qabamne balaa garaagaraatiif saaxilamuu dandeenya jechuudha. Okay? Look, people are using drugs illegally to provide stimulation. Namoonni qoricha kana karaa seeraan alaatiin fayyadamaniiti akka inni qaama si'eessu, akka inni qaama kakaasu ni taasisu. Akkasumas induce sleep hirriba akka irraa balleessu if taasisu. Akkasumas create hallucinations akka hallucinationii arganiif itti fayyadamu jechuudha. Wanneen akka hashiishii kana jechuudha. Yeroo isa fayyadamtu waan namni hin garre arguu fi waan namni hin garre waan namni hin dhageenye dhaga'uu haala kana jechuudha. Inni argamuu danda'a jechuudha. So example of such drugs are alcohol. Qorichoonni fakkeenyonni qorichoota kanaa alkoolii, tobaakkoo, sigaaraa, caati, jimaa, heerooyin fi kan kana fakkaatu jechuudha. Keemikaalonni rakkoo akkanaatiin irraa namarraan gahu jechuudha. So people are also using alcohol, nicotine and caffeine for the pleasurable effects to help them relax or concentrate. So namoonni ammas alkoolii, nikootinii fi kaafeenii fa'a ni fayyadamu jechuudha. Pleasurable effect keessatti jechuudha. Bashannanaaf jennii
yookaan mirqaansuudhaaf jechuudha. Jarri kun ni fayyadamanii jechuudha. Rileeksii ta'uu ofii yookaan immoo wanta kanatti xiyyeeffattee konsantireet taatee qayyabachuudhaaf kan itti fayyadamu ta'uu isaati jechuudha namoonni. Some of the commonly practiced drugs in our country include cigarette smoking. Sigaaraa aarsuudha jechuudha. Biyya keenya keessatti kan baay'ee ta'e jechuudha. Diragsiin kan piraktikaal ta'e kan itti fayyadamaa jiru namoonni. Tokkoffaan maali? Cigarette smoke. Sigaaraa aarsuu. Cigarette is made up of plant tobacco. Biqila tobacco jedhamtu irraa tolfamte jechuudha sigaaraan tuni. Nicotinia tobacco kan jedhamu kan maqaa saayinsawaan tobaccoodha. Maqaan saayinsaa tobaccoodha. Nicotiana tobacco kan jedhamu kana jechuudha. Which is originally cultivated and used in Central America. Jalqabaaf eessatti oomishamti? Central America yookaan Ameerikaa giddu galeessaa keessatti cultivate taatee oomishaaf dhiyaatte jechuudha. Okay? People use cigarette in order to stimulate their body or because they are addicted to it. Namoonni sigaaraa ni aarsu maal godhuuf? Qaama isaanii si'eessuudhaaf yookaan immoo qaama isaanii akka inni kaka'u akka inni si'aawu taasisuudhaaf ta'uu danda'a. Akkasumas yookaan immoo sababa araada isaatiin qabamaniif jechuudha. Sababa araada isaaniitiin qabamanii jechaaf aarsu jechuudha. Osuma ittiin mirqaanee fi mirqaansa jawwatu yeroo hedduu guyyaarraa waan itti fayyadamuuf qaama isaatiin wal baree jechuudha. Keemikaalli sigaaraadhaa kun nikootiniin kun qaama isaatiin wal baree haraaraatti ta'a jechuudha. Addicted jechuun kana. Haraaraatti ta'a samboota sigaaraa san dhugu malee dalagaa duraan jiru raawwachuu hin danda'u jechuudha. So kana jechuudha araada itti ta'uun isaa kun addicted to it jechuudha. Araada nuti ta'a jechuudha keemikaalonni nuti fudhannu kun turee qaama keenya yeroo wal barutti araada nuti ta'uu isaati jechuudha. So look, the chemical composition of cigarette leads to addiction and problem in human health. Araada fi akkasumas fayyummaa dhala namaa keessatti irratti keemikaalli sigaaraadhaa kun gaggeessaa jechuudha. The main component of cigarette or tobacco are tar. Keemikaalonni sigaaraa keessatti argaman kan akka taarii, kan akka kaarboon monoksaayididha fi kan akka nikootiiniiti jechuudha. So tar irraa jalqabnume. Tar is black sticky substance found in cigarette that collect in the lungs when the smoke cools. Taariin kun wantoota gurraacha qaqaa jechuudha. Waan aara qaqaa gurraachaa fakkaatee sigaaraa keessatti argamu kan somba keessa walitti qabamu jechuudha. Yeroo aarri sun qabbanaa'u, aarri sigaaraa sun yeroo qabbanaa'u haala kanaan uumachuu kun taarii jedhama jechuudha. The health effect of tar can be chronic or bronchitis, lung cancer. Rakkoon fayyummaadhaa taariin tun nurraan geessu kan akka kiroonikii akkasumas bronchitis jechuudha. Bronchitis rakkoo dhukkuba biroonkiyaa jechuudha. Biroonkaayidha. Akkasumas kaansarii sombaa nu qabsiisuu danda'a jechuudha. Lung cancer. Kaansarii sombaa nu qabsiisuu kan danda'u ta'uu taate jechuudha. Keemikaalli taariidha kun. Okay? Chronic bronchitis yeroo jennu look, chronic bronchitis when people smoke cigarette, the chemical substance called tar accumulate in the bronchioles. Yeroo namoonni sigaaraa aarsan substaansii wantoonni keemikaalaa kan tar jedhamu kun bronchiolesii yookaan immoo biroonkaay keessatti walitti qabamaa jechuudha. Bronchiolesii keessatti fi walitti qabee booda rakkoo garaagaraa kan qabu jechuudha. So tar irritate the lining of the bronchioles and stimulate the production of excess mucus. Taariin tun maal gooti? Ni nyaatti. Laayiningii bronchiolesii kana keessatti nama nyaatti yookaan akka nyaatinsaa yookaan immoo
akka biroonkoolsiin kun nama nyaatu taasisuu keessatti akkasumas mukasii dhangala'aa olaanaa ta'e tokko akka uumamu taasisaa jiru somba keessatti. So the function of cilia in our lung is to remove dust. Dalagaaleen siiliyaadha somba keenya keessatti xuraawwan garaagaraa yookaan dhukkee garaagaraa dhabamsiisuudhaaf jechuudha. Akkasumas dartii waan xuraawaa ta'e akkasumas excess mukasii jiidha yookaan jiidha hammaataa mukasii mukana kan humnaa olii kana dhabamsiisuudha jechuudha. From what? From the lining of the lungs. Somba naannawa sombaatirraa dhabamsiisuu jechuudha. Somba keessarraa dalagaa siiliyaadha. However, when cilia damaged by smoking, siiliyaan somba keessaa sababa rakkoo aara sigaaraa kanaa yoo miidhame, it will be difficult for cilia to remove the excess mucus and dirt. Siiliyaan somba keessaa aara sigaaraa kanaan miidhamee jira taanaan mukasii yookaan immoo xuraawaan somba keessaa remove ta'uun yookaan immoo karaa alaa ba'uun ni ulfaataa jechuudha. Hin danda'amu jechuudha. This leads to the collection of dirt. Kun maaliif sababa ta'a? Wantoonni xuraawaan garaagaraa somba keessa kuufamuu, bakteeriyaa kuufamuu akkasumas vaayirasiin garaagaraa somba keessa kuufamee maal godha? Bilook godha. That block the bronchioles. Bronchioles akka cufamu kan taasisu jechuudha. Bronchioles akka cufamuuf sababa kan ta'u jechuudha. Xuraawaan garaagaraa, bakteeriyaan garaagaraa, vaayirasiin garaagaraa somba keessatti walitti qabamee yoo loqqame ujummoo bronchioles jedhamtu kana jechuudha. Ujummoo somborraa karaa alaa deemtu kana jechuudha. Cufuu danda'u jechuudha. This stimulates the smokers to cough, which is an effort to move the mucus. Kanaaf gaa smokersiin jechuudha. Sigaaraa aarsitoota jechuudha. Smokers yeroo jennu garee namootaa kan sigaaraa aarsan kan araada sigaaraatiin qabaman jechuudha. Wanni isaan qufaniif tanaaf ni quqqufan. Namni sigaaraa aarsu yeroo hundumaa qufa halkanis guyyaas. Wanni qufamu maali? Mukasiin dhangala'aan duraan siiliyaan baasuun ba'uu waan dideef humnaan qufeetti qufa'eeti somba keessaa mukasiisan baasuu barbaada jechuudha. And also the bronchioles and the bronchi became thicker. Bronchioles fi bronchiin ni furdatan jechuudha. Yeroo tana mukasiin keessa deemuun ni ulfaata jechuudha. This thickening of the bronchioles causes them to narrow and makes it difficult to breathe. Dhumarratti bronchiolesiin furdataa yeroo deemu san booda walitti dhufa jechuudha. Harganuufuu ni ulfaataa jechuudha. Difficult to breathe. This leads to the infections such as pneumonia. Kun maaliif sababa ta'a? Rakkoo infekshinii pneumonia tiif sababa ta'a jechuudha. Rakkoo infekshinii pneumonia kan hafuura akka nuti hin baafanne nu taasisu yeroo doofuun nu qabe saniif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Okay? This damage and the obstruction of the airway is chronic bronchitis. Adeemsi airwayn yookaan immoo ujummoon qilleensaa cufamuudhaan chronic bronchitis jedhamti yaamti jechuudha. Okay? In addition, dabalataan there are different chemical compounds in tar. Taarikh keessa keemikaalota garaagaraatu jira jechuudha. Such as carcinogen produce cancer. Carcinogen faa keessa jira kan kaansarii oomishu. Kan kaarsanii akka inni oomishamu taasisu. Cancer starts because of the changes in the epithelial cells of the lungs that leads to the development of mass of cell. Kaansariin kan sababa ta'a kamitti eegala? Jijjiiramoota siiliyaa epithelial seelii laangidhaa irraa kan ka'e akka malee guddachuu mass of cell. Seeliin hin barbaachifne uumamuu jechuudha. Seeliin hin barbaachifne kan hin to'atamne kan useetuma produce ta'u jechuudha. Oomishamu jechuudha. This is known as tumor jedhama jechuudha. Seelii tirfii seelii ifiin
hin ajajamne jechuudha. Seelii kan hin ajajamne kan ifumaa wal horu jechuudha. Kaansarii jechuudha. Kaansarii kan tolchu. Kaansariin maali? Qaamni kaansarii miidhame tokko useetuma seelii humnaa ol ta'e tokko kan seelii keenya normaalaan hin ajajamne tokko uumamu jechuudha. This is the tumor which results in cancer. Tumoriin tun dhumarratti kara kaansariitti jijjiiramti jechuudha. Okay? So keemikaalonni jiru jechuudha akka infaayiseemaa kana. Kan akka infaayiseemaa kana jechuudha. Emphysema. Smokers usually have weakened alveoli wall because of the above action of the tar that result in the coughing. Kana jechuudha. Alveolaan teenya laaf dadhabu, qaamni alveolaadhaa dadhabu sababa maal ta'eef? Sababa keemikaalota taariidhaa kan dubbadee keessattuu kan rakkoo yookaan immoo riizaltii kaafiitiin yookaan immoo qufaatiin namoota kanaa jechuudha. During coughing yeroo namni tokko qufa'u some of the weakened alveoli burst. Alveolaan duraan dadhabdee jirtu jechuudha ni tarsaate jechuudha. So then the amount of alveoli decrease as well as absorbing surface of the lungs is greatly reduced. Alveolaan jirtu waan tuun tarsaatuuf gadi buute jechuudha. Hammi alveolaa somba keessa jirtu akka malatti gadi buute jechuudha. Kanaafuu surface areaan sombaa kan silaa qilleensa keessa fudhatu kun baay'ee gadi bu'eeti xiqqaataa jechuudha. Then the smoker cannot oxygenate his or her blood properly. And the least exertion makes the person breathless and exhausted. Smokers jechuun uummanni sigaaraa aarsu dhiiga isaanii guutumaa guututti oksijiiniidhaan akka badhaadhee deemu taasisuu hin danda'an jechuudha. Sababa sombi keenya sirriitti hin hojjenneef kaarboon daayoksaayidiin dhiiga keessaa bahuun ni ulfaataa jechuudha. Guutumaa guututti. So haalli kun nama san breathless akka inni harganuu hin dandeenye taasisaa jechuudha. So bronchioles collapse during expiration. Bronchioles tun collapse taate yookaan immoo walitti cufamti during expiration dha yeroo qilleensa karaa alaa bahu jechuudha. Trapping air in the alveoli. Qilleensa alveolaa keessa jiru walitti qabuudhaan which often burst. San booda immoo ni tarsaate jechuudha bronchioles tun. This condition is called emphysema. Condition kun akkanaa kun maal jedhama? Emphysema jedhama jechuudha. Emphysema jedhama jechuudha. Okay? So this is enough for our today's lesson. Until we join with a new lesson. Goodbye.